Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyaati. Harka fuunee attam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun Radio Afura Biyyaati sagantaa keenya har'aa kunoo qabannee dhiyaanneerra. Sochii bal'aa ilmaan Oromoo yeroo ammaa bakka bakkatti gochaa jiran keessatti ga'een dhaabbilee Oromoo diiyaasporaa yookaanis Oromoota biyya ambaa salphaa miti. Oromootni biyyoota ambaa garaagaraa keessatti argaman wal gurmeessuudhaan sochii yerichi gaafatu keessatti ga'ee isaanii gumaachaa jiru. Dhaabbilee Oromoo hojii boonsaa hojjetaa jiran keessaa har'aaf Oromoo American Citizens Council yookaanis immoo gumii lammiiwwan Oromoo Ameerikaa waliin waliin barsiisna. Bara 2003 kan hundeeffame dhaabbatni kun hojiiwwan gurguddaa gatiin itti kennamu baay'ee raawwateera. Torbanuma kana keessaa haala yeroo ammaa biyya keenya keessatti mul'atu keessumaa waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatee rakkina guddaa uumame irratti ogeeyyii affeeruudhaan maree adeemsiseera. Yeroodhaa gara yerootti immoo babal'achaa kan dhufe dhiiticha mirga dhala namaa biyya keenya keessatti mul'atu ilaalchisee mootummaan Ameerikaa dhiibbaa gochuun irra jiraatu akka godhuuf gama isaaniin yaalii walirraa hin cinnee gochaa jiru. Obbo Naga'oo Taabor hoogganaa dhaabbata kanaati. Isaan keessummaa keenya har'aati waa'ee gumii lammiiwwan Oromoo Ameerikaa waan nu taphachiisan waan baay'ee qabu. Egaa sagantaa keenya kana wajjin hamma xumuraatti akka obsaan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Obbo Naga'oo Taabor gara reediyoo Afura Biyyaatti baga nagaan dhuftan. Fayyaa ta'e. Obbo Naga'oo dhaabbatni isin keessatti hoogganummaadhaan hojjettanii dhaabbatni Council of Oromo American Citizens yookaanis immoo gumii lammiiwwan Oromoo Ameerikaa jedhamu maaliif dhaabbatee yoom dhaabbate meesaa kana nutti himaa? Oromo Citizens Council yookiin afaan Oromootti gumii lammiiwwan Oromoo Ameerikaa kan jedhamu kun kan dhaabbate bara 2003 bara sana dhaabbate kan inni dhaabbatee fi wanta gurguddaa sadii irratti xiyyeeffate. Inni tokkoffaan hacuuccaa dhiituma namummaa human rights violation isa jedhamu kana saba Oromootti isa ga'u kana addunyaatti barsiisuudhaaf saaxila baasuudhaaf. Inni lammaffaan immoo advocacy jedhu afaan Ingiliziitiin waa'ee dhimma Oromoo namoota alagaa barsiisuu seera isaanii keessatti akka isaan gashan gochuu. Waama iyyannaa Oromoo kana dabarsanii alagaatti barsiisuu advocacyidha. Inni sadaffaan immoo barumsa yeroo adda addaa irratti gaaffii bilbiltuu kan ta'e burning issues warra jedhaman kanarratti sabi Oromoo hubannaa tokko akka qabaatu yoon qabaatu ta'ellee gadi fageenyaan gaaffii ka'an irratti akka inni haasa'u akka inni mari'atu daayaloogii akka inni godhu gochuudhaaf kan inni dhaabbate. Baay'ee gaariidha akkasiin ammaan natti himtanitti dhaabbatni kun eegaa hundaa'eetii waggaa 10 darbeera. Dhaabbatni kun hanga ammaatti kaayyoo sadan gurguddaa isin amma natti himtan fudhatee ka'e kana bakkaan ga'u irratti hammam milkaa'eera maal immoo hojjettan isa kana nutti himuu dandeessu? Egaa hammam milkaa'eera isa jedhu utuu warra dhaggeeffatoota keenyaaf dhiisnee wayyanatu fakkaatamee waan hojjenneettiin xinnoo isarratti ibsa kennu yaala. Karaa isaa paanel kan jedhamu kana waa'ee marii irratti barana al-5ffaa inni waggaa 6ffaa goone eegaa 2003 jalqabnee dhaabbannee booddee jalqaba irratti akka town hall kan jedhu naannoo keenyatti marii tokko gochaa turre. Yeroo jalqabaatiif inni guddaa kan goone 2005 irratti kan paanelii guddaa goone.
Paanelii kana keessatti namooti hirmaatanii namoota tokko dha'uudhaaf paanelii kana kan goone egaa Humphrey Institute fi Law School Minnesota Law School wajjin ta'aniiti kan goone. Robin Phillips jedhamti Executive Director of Minnesota Advocates of Human Rights jedhamti. Dubartiin kun naannoo Minnesotaatti dubartii beekamtuudha. Lammaffaan Doug McGill kan jedhamu gaazexeessaadha. Waa'ee Anyuwaak fa'aa biyya kanatti saaxil baasee isaa. Laura Provenzino jedhamti amma Attorney Generalidha naannoo kanatti. Oromoo issues kan jedhu irratti yeroo Minnesota Advocates inni xalayaa guddaa yeroo isaan baasanii namni dubartii hojjetteedha. Dubartiin kuni Michael Clow jedhamanni kuni inni Africa Advocacy Director of Human Rights Watch ture. Michael Clow kuni Human Rights Watch ni ripoortii guddaa sanni baase keessaa waa'ee Oromoo irratti isa keessatti nama hojjete ture. Shanaffaan obbo Bulchaa Dammaqsaa hundumti keessan beektu waafidoo yeroo sana geggeessaa turanii. Namni ja'affaan immoo Dr. Hamdeessaa Tuusoo beekaa Oromoo warra jedhaman keessaa nama tokko. Egaa yeroo sana irratti kan godhame inni jalqabaa kun akka beekamu yeroo sana yeroo 2019 keessa qe'ee amma 2000 jalqaba irratti namoota akka Mallas Zeenaawii, Isaayyaas Afeworqii, Kigaameen fa'aa kuni the new leaders of Africa jedhamanii yeroo isaan itti faarfamaa turani. Egaa yeroo isaan akkas faarfaman biyya kana keessatti namoota haaraatu dhalate Afrikaatti dimokiraasii guddaa fidaa jiran yeroo jedhamu kana akka isaanitti immoo naannoo keenya Oromoon attamitti akka inni hacuucamaa ajjeefamaa ture hin beekama. Dimokiraasii guddaatti fidame jedhamee faarsamaa turan namooti kun. Karaa tokko egaa karaa progressiivootaa immoo lakkii namooti kun dimokiraasii warra Afrikaatii fi fidaa jiran utuu hin ta'in malaanii sobanii elekshinii kisanii isu warri militarii dura gochaa turanii ofii isaaniitii qawwee isaanii lafa kaa'anii yuunifoormii isaanii lafa kaa'anii karabaatii kaa'anii warra akka haaraatti hacuuccaa gara biraa maqaa eleekshiniitiin gochaa jiranii kan jedhu tiyoorii gara biraan immoo ni dhufaa turee dhagaa. Kana egaa akka namni keenya baratu akka addunyaanis baratuuf jennee namooti isin faarsaa jirtan warra akka Clinton fa'aa gadi ba'anii yeroo isaan faarsaa turanii namoota akkasii the new breeds of African leaders namoota haaraatu dhalate turanii lakkisaa namooti kuni akka haaraatti maqaa dimokiraasiitiin maqaan eleekshiniitiin kan gadi ba'anii saboota isaanii cunqursaa jiranidha. Eleekshin jechuun dimokiraasii jechuu miti kan jedhu. Beektotoonni warran isna maqaadhe dhufanii kanarratti akka isaan dubbatan kan goonedha. Inni isa jalqabaati. Inni lammaffaan egaa immoo 2007 irratti kan goone yeroo sana irratti egaa loliisi Somaalee jinis ture Oromoo irratti si hacuuccaa adda addaatu godhamaa ture yeroo sana irratti egaa nuuni conflict in East Africa and current human rights situation walitti bu'umsa gaanfa Afrikaa fi dhiitama saba raga'u kan jedhuun egaa kan qopheessin yeroo sana irratti namooti dhufan yeroo sana dhiyeessanii namoota adda addaa turan egaa Obang Meto Anyuwaak Justice Counciliitii dhufee Abdii Samatar kan Profeesarii Somaaleetii Joogiraafii addanaa barsiisaa Barbara Frey jedhamtii Law School Minnesota Law School kan barsiistu Institute of Global Studies kan jedhu achuma Law School keessaa kan barsiistu Biraana Masqal Sanyii kan addanaa attorney kan ta'e yeroo sana biyya hojjechaa ture kan dhufe harka kenneedha. Fireehiwat Saamu'eel kan jedhamu dura taa'aa inquiry commission isa yeroo 205 mootummaan filmaata booddee rakkoonni uume irratti yeroo inquiry commission inni dhaabe yeroo sana keessa chairman isaa kan ture irratti dabalee immoo Dr. Nagaasoo Gidaadaa ture egaa warra kana kan dhufanii yeroo sana dubbatanii keessumaa Dr. Nagaasoon haasaa isaan godhan yeroo sana haasaa guddaa ture keessumaa jalqaba irratti nama mootummaa keessa ture gadi ba'anii dhufanii hidhamtoota 20,000tu jira
biyya Oromoo keessa Oromoo kan ta'ani 20 oltu hidhamee jira jedhanii kan dhufanii ifatti kan yeroo isaa jalqabaatiif kan dubbatan yeroo sana ture. Kanaaf egaa kunis walgahii guddaa ture. Yeroo jalqabaa yeroo lammaffaatiif egaa namoota biyya keessa turan dhaaba politikaa kan geggeessanii dhufanii naannoo bakkeetti kan dubbatan durii waan akkasii fa'aa kun hin turre yeroo jalqabaatiif goone jechuudha. Jalqaba irratti obbo Bulchaa ture kan Bulchaa Dammaqsaa itti aanee immoo dhufanii egaa Dooktor Nigaasoon affeeramanii dhufanii dubbatan egaa tokkoffaa kan gochuu yaadaa turre warra bakkee kanaa warri bakkee fi warra biyya keessatti qabsaa'aa jiraatanitti walitti finna kan jedhus egaa akeeka akkasiis qaba ture egaa warra akkasii kana keessa makuu yaalaa turre. Sadaffaan immoo kan goone 208 ture dimookiraasiin biyya sabdanneessaa keessatti hojjechuu danda'a kan jedhu ture egaa yeroo sadaffaatiif kan goone. Democracy work in multicultural society dhiifama naa godhe kan jedhu ture egaa yeroo sanattis immoo namoota babbeekamoodha kan dhufanii dubbatanii paanelii kana irratti argamanii tokkoffaa kan dhufee Dr. Asfaaw Bayyanee ture karaa Oromoo ta'anii isaanii waan isaanitti fakkaate dhiyeessani. Karaa immoo walgiddeessaa yookiin unitary state warra deeggaran keessaa moo Profeesar Alamaayyoo Gabra Maariyaamtu dhufee dubbate. Karaa gara biraa immoo Institute of Global and Civic Empowerment kan jedhu keessaa Guuleed Qaasim kan jedhutu dhufee dubbate. Nimitz August kan jedhamtu Sariin Political Science University Minnesota hojjettus kanarratti dhuftee paanelii kanarratti hirmaatteetti egaa yeroo sanarratti egaa gaaffiin ka'aa ture. Maaliif dimookiraasiin hin hojjetu biyya Itoophiyaa kana keessatti tarii isa sabii adda addaa keessa jiraatuuf dimookiraasiin hojjechuu dadhabee yoo hin hojjetama jedhame immoo federeeshiniin hin hojjetamoo hin hojjetu kan jiru gaaffii gurguddaa akkasii irratti kan ka'amee irratti dubbatamaa ture yeroo sana. Yeroo arfaffaa kan goone egaa yeroo mooraa Oromoo keessatti adda ba'insi yeroo guddate walitti bu'umsi yeroo guddate yeroo jalqabaatiif egaa kan walitti fidee akka Oromoonni dhaaba adda addaa keessa jiran yeroo ABO'n illee iddoo 3-4tti cite sana namoota sana hundumaa walitti finneeti egaa what's next for Oromo? Oromoof sichi maaltu jira? Kan jedhu irratti kan paanelii qopheessine warra poolitikaa adda addaa dura bu'an duwwaatu hin ta'in karaa amantiis Paaster Gammachiis fa'aa lafarratti ergaman ture egaa karaa adda bilisummaa Oromoo warri gargar ciccitanii turanii warri karaa qaama ce'umsaa karaa warra adda addaas karaa warri koree shanees warri jijjiiramaas achirratti kan argatan turan kanarrattis immoo darbee warri ABO keessa hin jirre warra poolitikaa adda addaas hordofanii kanarratti akka isaan argamanii taa'anii sabatti dubbatan gooneerra egaa yeroo arfaffaa. Kun 2,200 keessa ture 2013 irrattis immoo akkasuma yeroo sanas immoo wanti haaraan dhalate yeroo sana ODF ture ADAO ture. Isaaniin Leencoo Lataa, Jawaar fi warri adda addaa hundumaa afeerree ture nama 3 yeroo sana kan argame inni 2013 irratti ture. Egaa sarara darbineeti egaa inni baranaa immoo kan godhame sarratti booddee gaaffii na gaafattanatti fakkaata. Yeroo ammaa kana keessatti immoo gaaffii guddaan kan ture waa'ee Finfinneeti. Isarrattis immoo paanelii 7 darbee gooneerra. Baay'ee gaariidha. Mee isaa teellanaa haala ammas yaana biyya keenya keessatti mul'atu irratti paanelii isin qopheessitan ilaalchisee teellaa ittan dhufa. Mee ammas isa sin ammanatti himtan keessaati Oromoota dhaabbilee siyaasaa ilaalcha garaagaraa qaban keessumaa qaamilee ABO keessaati warra gargara deeman walitti fidnee mari'achiisaa turre kan jedhu natti himtan. Inni firii maalii agarsiise maaltu ta'e mareedhumti ta'e gargar ba'ammoo waan bu'aa buuse tokko qaba kana natti himuu dandeessu obbo Naga'oo? Yaa nuun egaa akkuma dhufanii achumatti haasa'anii gaafuma sana fixatanii deemu kan jedhu yaada hin qabnu. Garuu nuuni sabi baruutu irra jira. Sabi bare isaan irratti dhiibbaa kaa'uu danda'a. Egaa kanaan hakeeki keenya guddaan dhufanii
maalirratti akka wal dhabani piroograamiin isaanii maaliif adda akka ba'e yoo adda ba'eera ta'e eenyutu isa kamirraa adda maalirratti walii galle maalirratti walii galuu danda'u kan jedhu irratti gaaffii kana irratti saba barsiisanidha. Kana booddee sabii isa barbaade keessaa filachaa fi haqa qaba. Dhuggatanii achumatti dudubbachuu ta'in eega saba kana bakka buunee qabsaa jirra jedhaniiti sabatti gadi ba'anii saba kana barsiisutu irra jira. Maalirratti akka wal dhaban. Kana booddee dhagaa sabii eega baratee booddee isaan irratti dhiibbaa gochuu kan danda'u. Dhiibbaa godheeraa firii maalii fide isa jedhu egaa amma himuun hin danda'amu baay'ee rakkisaadha. Amma namoota mareedhaaf walitti wawwaamtan keessaati namoota bakka garaagaraa namoota qomoo baay'eetu jira achi keessaa warra akka Obang Meetoo fa'aa maqaan haadhoftaniittu warra akka Alamaayyoo Gabramaaram fa'aa maqaan haadhoftaniittu isaan kana yeroo filtan maal kiraateriyaa yookaanis immoo qabxii isin ittiin filtan moo namni waan addaa isaan kanarraa maal barata jettaniiti obbo Naga'u? Gaaffii gaariidha. Nuun egaa hamma danda'amnetti dhaaba siivikii adda addaati namni yaada wal hiruutu irra jira kan jedhudha. Warra kana dhiisnaa warra diina gara biraajinuu taanaan haasa'amuutu irra jira. Kan xiyyeeffannu gara caalaa irratti namni cal jedhee dhokatee taa'eetu hin ta'in dibeetii gochuutu irra jira. Maalirratti walii galuu dandeenya? Maa'inni dhibbee hin qabnu? Maalirratti gargar baana? Isa kamtu caalaa yaada cimaa qaba kan jedhu kuni achitti bakkeetti addababaayitti ba'ee haasa'amuutu irra jira. Kanarratti immoo namooti gaaffii qabanis immoo yeroo kana carraa argatanii gaafachuu danda'u. Yeroo hundaa kuni al tokkotti godhamee kan dhaabatu utuu hin ta'in utuu nuuni humna isaa qabna ta'eeti yaadi kuni ammaa ka'ee irratti dudubbatamee namis gaaffii isaa gaggaafatee deebii isaa argachuutu irra jira. Yeroo hundaa kanarratti kan nuti xiyyeeffannu barumsi godhamuutu irra jira. Nami barachuutu irra jira. Dibeetiin godhamuutu irra jira. Kana booddee wal qareeti yoo iddoo tokko ga'uun hin danda'ama ta'es yeroo sana iddoo tokko ga'uu danda'ama. Yoo hin danda'amu ta'e immoo attamitti walitti bu'eenya isa ga'eetti geessuu danda'u kanarratti maal gochuutu nurra jira kan jedhus mari'atamuutu irra jira. Yooma waliigaluullee dadhabdee akka walii hin galle. Barus irra jira maalirratti walii galuu hin dandeenyu waan irratti walii galuu jira kan jedhu alternatiivii gara biraan hin jiru haasaan barbaachisaadha yeroo hundaa warra yaada adda addaa qabanii wajjin. Kana egaa kan dhaabi keenya irratti hundaa'e yeroo hundaa yaadi daddarbuutu irra jira. Nami haasa'uutu irra jira. Qorannoon godhamuutu irra jira. Dibeetiin godhamuutu irra jira kan jedhu irratti amantaa qaba. Amantaa kana iddoodhaan ga'achuudhaaf kan namoota yaada adda addaa qaban kan inni afeeree fideef. Gaariidha. Akkuma silaa naa tuqxanii turtanii yeroo darbee haala amma biyya keenya keessatti mul'atu irratti ogeessota garaagaraa wajjin maree qopheessanii turtanii paanalii qopheessanii turtanii mee waa'ee maree isaa alanaa kanaa natti himame maaltu ture maalirratti ture akkam ture isinii mijateera? Kan inni gaa ture akkuma weebsaayitii adda addaa irratti keenyatti hubachuu waa'ee maastar pilaanii Finfinnee isa haaraa kana attamitti hubachuu dandeenya. Waa'ee kan jedhu dhagaanni sabtaayitiliinsaa inni gara guddaan magaalummaa qabiyyee lafaa fi Finfinnee kan jedhu dhagaa. Kana maaliif kaafne yoo jedhame egaa kuni gaaffii yeroo ammaa gatii ta'ee fi waa'ee Finfinnee fi waa'ee maastar pilaanii gaaffiin qabu namooti keenya bartooti keenya kan irratti du'aa jiranidha. Egaa asirratti kan hubachuu barbaanne maastar pilaaniin kuni attamitti ba'e eenyutu baase namooti irratti du'aa jiru maaliif bartooti kana didanii irratti fincilani waan inni itti ammachuu danda'u ture. Kan jedhu irratti egaa ekspertii waa'ee magaalummaa, waa'ee pilaanii, waa'ee maastar pilaanii kan ta'anii nama afeerre egaa isarratti akka isaan nu dubbataniif. Karaa gara biraa immoo yeroo ilaallu waa'een Finfinnee kun amma duwwaas miti kan inni ka'e al 2-3 ka'eera. Kanaan duras immoo sabii Oromoo waa'ee qabiyyee lafaa irratti akka inni maal ta'aa ture darramaa ture hundumti keenya hin beenna.
Innaa gaaffiin Finfinnee kuni qabiyyee lafaa isa dur eega Oromoon cabee jalqabeessa jiru wajjin hidhata qaba moo maayinni kan jedhu irratti qabiyyee lafaa Oromoo maal ture kan jedhu amma dargaggoota naannoo kana kan jiran ijoolleen waggaa 25 gadii 30 yoo jenne qabiyyee lafaa kana akka gaariitti wanta hubatan hin fakkaatu maaltu ture qabiyyeen lafaa seenaa Oromoo keessatti maaliif barbaachisaa ta'e kan jedhu kana hin beekan kana nama hubachiisu immoo waa'ee qabiyyee lafaa irratti qorannaa godhee nama afeerre. Isarra darbee immoo waa'ee qabsoo bartootii kun godhan waa'ee Finfinnee irratti qabsootii Oromoo kanaan dura gochaa turan bartootii isa ta'u amma qabsoo dhiyoo kana irratti godhamaa ture wajjin hidhannoo maalii qaba kan jedhu moo akka namni irratti xiinxala kennu nama si afeerree gaa waa'ee qabsoo irratti innamaa kun isa gara biraa wajjin maayinni hidhata qabaa moo qofaamatti isoleetediidha akkuma dingataa kan ka'e moo isuma itti fufaama isaati. Kan jedhu irratti namni xiinxala nuu kenne. Egaa gara biraa irratti xiqqoo kan nu hidhate kan nama afeerree garuu hin mijaa'in hafee maayin urbanization yeroo jedhamu magaalummaa yeroo jedhamu maal jechuudha? Oromootiif maal gargaara? Sabi tokko yeroo ammaa kana keessa yeroo ilaallu magaalli akka inni itti uumame biyya Itoophiyaa sana keessatti keessumaa biyya Oromootti katamaa yeroo jedhamu Garrison Town kan jedhaniin afaan Faranjiitiin. Warra nafxanyaatu dhufee uume. Innaa kun immoo Oromoo maal godheera yeroo ammaa kana keessatti nuuni saba baadiyyaa isaanis saba magaalaa godhee jira. Finfinnee yeroo ilaallu Finfinneen lafaan biyya Oromoo keessa haa jiraattu malee jaallannes jibbines karaa aadaa fi karaa namummaa karaa eenyummaa magaalaa biyya Amaaraati. Kun attamitti rakkina nutti uumaa jira akka saba tokkootti yoo mootummaa tokko uummanna jennes yookiin immoo federeeshinaan jiraannee of bushina yoo jennes dhiibbaa attamii nutti qaba Finfinnee nu keessa jiraachuunsa. Cal jennee maa Finfinnee karaa tokko Finfinneen akka Oromummaan Finfinnee keessatti calaqqisu gochaa akka Finfinneen guddatee naannoo keenya nacuunne gochaa karaa gara biraa immoo. Magaalaa mataa keenyaa Oromoodhaaf kan lafatti aadaan keenyatti dagaagu, lafa namitti keenyatti qaramu, lafa kaalchariin adda addaatti guddatu, magaala gara biraa uummachuu hin dandeenyu nuun. Waan kana irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa kan jedhu irratti namni haasa'u ture. Magaalli saba tokkoof attamitti barbaachisa. Magaala malee guddachuun hin danda'ama. Yoo kanaan dura ilaalle sivilaayizeeshinii eessaa yoo ilaalle nami sabi tokko kan guddatu sivilaayizeeshiniinis keessaa kan dhufu yookiin moodernitiinis kan dhufu magaalummaa keessaati. Nuun magaalummaa akkasii kana dhabnee guddachuu hin dandeenya akka sabaatti maaliif kana irratti iyyaannu waggaa 20, 30, 40, 50 yookiin amma 100 fudhachuu hin danda'a garuu ammuma bu'uura isaa buusuun nurra hin jiru kan walitti nu qabuu danda'u. Magaala jechuun lafa kaalcharii lafa adda addaa lafa ikoonomiitti guddatu duwwaatu hin ta'in kan sabas walitti sassaabee naashinaal aayidentitii kana cimsuu kan danda'udha. Waan akkasii kana maaliif Oromoo qofaatti uummachuu hin yaalu? Waa'ee Finfinnee duwwaa irratti maaliif yeroo isaa balleessaadha? Inni sun gaaffii xiqqaadha jechuun miti. Waa'ee Finfinnee yeroo hin jedhu yoomiyyuu taanan kan deeggarru akka Finfinnee keessatti Oromummaan calaqqisu gochaa akka Finfinneen immoo dhiibbaa nurratti hin goone jechaa karaa gara biraa wanta gara biraa falachuun hin barbaachisu kan jedhu irratti namni haasaa nu godhu ture garuu dhufuu hin dandeenye. Namatu sin beellamee hafe moo ogeessuma? Beellameettuun eeyyee nama akkas yaannee turre hin mijoofneef. Meegaa kanumaan wal qabate yeroo ammaa kana yeroo sabni keenya rakkina guddaa keessa jiru yeroo dargaggoon keenya gara jabinaan ajjeefamaa jiranii dhaabbilee zarii dhaabbilee keessanii kana dhaabbilee Oromoo diiyaasporaa irraati maaltu eegamaa maal ta'uu qaba? Oromootni biyyan ba'aa jiranoo maaltu irraa eegamaa obbo Naga'o? Kun gaaffii baay'ee gaariidha. Amma wanta jijjiiramaa jiru fakkaata. Bar tokko keessa sabooti biyya jiranii bakkeetii biyyuma ambaa warra jirantu biyya Ameerikaa warra jirantu biyya Awurooppaa warra jirantu dhufee bilisa na baasaa kan jedhu hawwiinis abjuunis ture.
Amma kun wanta cabee fakkaata. Namooti bakkee jirru ga'ee nuun qabnu murtaadha. Nuun eenyu nuun annee saba keenya bilisa baasuu hin dandeenyu kuni eenyumtuu akka abjootti yaaduun irra hin jiru. Sabi tokko ofii mataasaa isa achi jirutu qabsaa. Qabsoon adda addaatti kan godhamu biyya keessatti. Nuun bakkee kan jirru deggeroodha. Deggeroodha yeroo jennu maal gochuu dandeenyaadha egaa. Wanta guddaa tokko gochuu dandeenya keessumaa biyya Ameerikaa keenya keessa kan jirru hamma danda'ametti wanti saba Oromoo irratti godhamaa jiru kun akka inni saaxila bahu gochuudha nurra jira. Guyyaa galgala taa'uun nurra hin jiru. Keessumaa naannoo kana keessa lafa gurmoofnee jirrutti humni baay'inni keenya humna nuu kennuu danda'a. Namoota addana keessa jiran ripireezentatoota keenya koongirees keessa warra jiran warra seneetoroota adda addaa irratti dhiibbaa gochuutu nurra jira. Guyyaa galgala irratti iyyachuutu nurra jira. Kan egaa kan nurraa eegamu horii buusnee warra biyya jiran gargaaru nurra jira. Supportive role kan jedhudha kan taphachuun nurra jiru. Innaa kanammoo akka gaariitti amma taphatamu wanta jalqabee fakkaata. Hireen keenya amma akka gaariitti kan gargar bahee fakkaata. Warri biyyaa inishitiivii mataa isaanii fudhatanii qabsootti itti fufaa jiru. Nummoo isaaniin deeggaraa jira. Akkas yoo ta'e harka wal qabannee gara tokko gahuu hin dandeenyu. Garuu warri bakkee jirru immoo waa gochuu hin dandeenyu biyyaa baanee irra jennee ciisuutu hin ta'in wanti goonu baay'eetu jira isarratti hojjechuudha. Iddoo warra biyyaa bu'uutu hin ta'in isaaniin attamitti gargaarra kan jedhu tokkummaa saba Oromoo eessisuudhaan kanarratti hiree guddaa taphachuu hin dandeenye. Isiniyyuu akkuma isin ammaa tuqxan yeroo ammaa kana Oromootni biyyoolee addunyaa garaagaraa keessatti tamsa'anii jirani walitti dhufuudhaan gurmaa'anii wal qabatanii tokkummaadhaan socho'uun barbaachisaa akka ta'eef kana gochuufis waamichi karaa garaagaraa godhamaa jira. Inni kun bu'aa maalii qaba jettu akkamittiin immoo ta'uu danda'a Abbo Naga'oo? Inni baay'ee rakkisaadha. Biyya Oromoo saba miliyoonii 30 ol taanaan maatii tokko keessayyuu yaadi adda addaa hin ka'a. Namni hundumtuu yeroo tokkotti yaada tokko qabaachuu hin danda'u. Yaadni adda addaa hima jiraata. Garuu egaa kan keenya rakkisaa kan ta'e Oromoo xuxxinaan hin jedhin malee poolitikaan saba Oromoo kun yeroo seenaa keessatti ilaaltu ijoollummaa qaba. Amala ijoollummaa argisiisa yeroon siin jedhu akka sabaatti nuun eega kufnee cabnee booddee iddootti fincilli haa godhamu malee ciminaan political culture cimaa tokko hin godhanne political class kan jedhamu jira amma sabi adda addaa kan isaaniin bitu akkas Oromoon wal faana taanee kan nu bitaa ture kan taaktikii fi istiraatejii adda addaa irratti kan xiyyeeffatee kanuma kana hojjetu nu keessa akka political classii hin godhanne iddootti faffacaanee turre kana dhabuun dhiibbaa mataa isaatii qaba. Lafumaa ka'anii tamma yeroo dhalate they started from the scratch jedhu warri faranjii waama haaraa uumaniiti dhaaba haaraa kan isaanii dhaabanii ittiin qabsaa'uu jalqabanii waan kanaan durerraati experience guddaan hin horatamne turre. Kana seenaa keessatti immoo waggaa 40-50 guddaa miti dhibee akkasii qabna nu reefuuti kana developii gochaadha kana guddisaa jirra. Kanaaf egaa attamitti wajjin hojjenna kan jedhu kuni bishina guddaa barbaada. Bishina yoo hin qabdu ta'e political classiin kee namooti kanarratti bishaatanii hin jiran taanaan yeroo hundaa wama xixiqqoo irratti wal loluun, wama xixiqqoo irratti wal dhabuun silaa isa wajjin hojjettee amma booddee bushachuun waan akkasii kun irratti ogummaadhaan irratti hojjechuu hanqina qabna akka sabaatti. Hanqinu kun immoo egaa haaluma jirutu nurra geessise. Kana keessaa garuu ba'uutu nurra jira. Qalbiitiin immoo hin ba'ama jedhamuun amana. Keessuma dargaggooti warri haaraa uumaa jiran, haaraa dhufaa jiran kun jalaa kana keessaa hin ba'u jedheen amana. Akka jireenya keenyaas nuuni keessumaa xinnoo kan umriin keenya guddate qofaama jiraachaa turre Oromoo gara biraa walitti makamnee sin jiraan kun mataan isaayyuu dhiibbaa qaba.
political experience adda addaa keessaa baane baay'een keenya kunis dhiibbaa qaba akka waltaateen hojjenneef akka oromummaatti warri hojjetan warri haaraa kun ijoolleen qubee kun dhibee akkasiin qaban nun dhukkuba qabna warri durii kun kanaaf waa wayyeeffachuun immoo namooti tokko kana keessaa ba'uun rakkina adda addaa qaba. Kan hundumaa garuu yoo yaadde ati dhuguma saba keetiif jaalala guddaa qabda taanaani this is minor. Kan amma egaa namooti dhuguma jaalala saba isaanii qabu kan jedhu. Kana irratti egaa sabii kana hubatee dhiibbaa irratti gochuutu irra jira. Warri nu gaggeessan ikkoo sabumaan kaniif nurra kaa'u. Yoo sabii keenya dhiibbaa irraan kaa'u ta'e akka isaan gara tokkotti luuccaanii wajjin hojjetan godha. Luuccaanii wajjin hojjedhaa jechuun tokko ta'a jechuun miti necessarily. Yaada adda addaa qabaachuu hin danda'u. Garuu wanta wajjin hojjetamu irratti maaliif wajjin hojjetamu? Keessumaa diinaaf fira keenya maaliif gargar hin baasnudha gaaffiinsaa. Maaliif caljinnee mana keessatti wal lolaa baanamoo utuma rakkina qabnuyyuu waa'ee diinaa irratti tokko taanee wajjin hojjechuu hin dandeenya kan jedhu irratti egaa rakkina qabnaa garuu bishina qalbiitiin hin dhufa dheeni yaada. Dhugaadha. Meegaa obbo Naga'oo dhumarratti dhaggeeffattoota sagantaa kanaaf dhaamsa isin dabarsitan yoo jiraateef carraa isaan isinii kenna. Gara dhaamsaa tuundeen fuuldura sila kan dubbadde gara caalaa waa'ee paanelii irratti ture bu'aa nuun argisiine adda addaa tokko ture kanaan dura ishee manxiqqoo jechuu barbaade. Baay'ee gaarii. Keessumaa yeroo bartootii waa'ee Finfinnee irratti ba'anii hidhaman yeroo sanaa nuun addanaa warri OACC'n hamma dandeenyetti naannoo kana warra jiranii koongireeswumanii tokko keessumaa seneetara tokko isaan wajjin haasaa gochuudhaan akka isaan xalayaa State Departmentiitti barreessan gochisiisnee turre keessumaa xalayaas akka isaan Embassy Itoophiyaatti barreessanii waa'ee bartoota kanaa akka isaan riippoortii godhaniif gochisiisnee turre yeroo adda addaatti hidhamoota Oromoo irra isa ga'u kanarrattis xalayaa isaan State Departmentiitti akka isaan barreessan gochisiisnee turre xalayaa tokko dhossaadhaan turre kan Embassytti ergamu tokko immoo published iyyuu kan ta'e ture. Irrattis darbinee naannoo biyya ambaa kana keessa kan jiran kan dur hidhamanii dararamanii reebamanii tortured ta'anii biyya kana dhufanii isaaniin advocates kan jedhu dhaaba guddaatu jira. Isaaniin interview gochuudhaan egaa kana qofaa keenyatu hin ta'in warra adda addaa wajjin hojjenne riippoortiin guddaan akka inni barreeffamu gochisiisnee turre waa'ee kanaa irratti Minnesota illee biraa fi Advocates for Human Rights jedhama. Dhaabbi kun dhaaba guddaadha. Dhaaba United Nations keessatti iddoo qabuudha. Riippoortii guddaa kana waa'ee Oromoo irratti for the first time barreessanii akka inni achitti galmaa'u godhameera. UN'tti akka inni dhiyaatu fa'aa godhameera. Kana warra godhe keessaa nuun tokko kunis waan guddaa ture jedhee amana. Keessumaa yeroo Human Rights Watch riippoortii inni godhe keessattis gahee qabna turre waan akkasii hojjenneerra jechuuf hin barbaade. Baay'ee gaariidha. Mee aniyyuu gara xumuraatu hin deemiin gaaffii tokkoon isin gaafadha obbo Naga'oo. Akkasin amma nutti himaa jirtan kanatti wanta baay'eetu hojjetama gama diyaasporaa Oromoo lammiiwwan Oromoo biyya Ameerikaa keessa jiranii keessumaa immoo karaa dhaabbataa isa isin hooggantan kanaa. Yeroo darbee akkuma kanaa dargaggootni Minneapolisiin jiranii hunger strike godhanii seenetiin achi jiru waraqatanni barreesse jira murtiin dabarse jira akkasin amma natti himtanitti immoo gara State Departmentiitti akkasumas immoo gara qaamolee bulchiinsa mootummaa Ameerikaa olaanootti xalayaan hin barreeffama dhiibbaan hin ta'a. Haa ta'u iyyuu malee mootummaan Ameerikaa ammayyuu mootummaa Itoophiyaa wajjin wadaaja yookaanis immoo fira saasa guddaa godhe ofittaansee qabatee jira. Gargaarsa guddaa godhaa fi dhiibbaan ta'aa jiru hin jiru. Maaliif kun? Egaa isaanii waa'ee bu'aa isaaniitii gara caalaa kan ilaalanii inni gaaffii guddaadha. Yeroo ammaa kana keessa yoo ilaalte biyya Sudaan rakkinatu jira, biyya Somaalee rakkinatu jira, Keeniyaas rakkinatu ture, naannoo Jibuutiis wanta shakkan qabu. Egaa lafa Itoophiyaan qubattee jirtu ilaali hammam akka ishiin Middle East kanatti sittu yoo ilaalte isaanii Itoophiyaa biyya jedhamtu kana hedduu barbaadu. Kanaaf jedhaniiti hamma danda'ametti
keessa itti malee gadi ba'anii akka saaxila baasuu hin barbaadani. Akka staabilitii naannoo sanaatiif Itoophiyaan gahee guddaa qabdi kan jedhu amantaa tokko qabu. Haa ta'uyyuu malee akka sabni adda addaa cuucamu hin barbaadani. Kanarrattis immoo egaa dhugaasaa dubbanna yoo ta'e cimina Oromoo kanarratti ammami abdii qabu. Attamitti ammas mootummaa isaanii fi stabilizii godhee bitaa jiru dhiisanii oluma gaafa tokko utaalanii gara Oromoo hin gorwenne yaaduun nurra hin jiru. Kuni kan inni murtaa'u jabeenya keenya irratti yoonu mana keenya qulqulleeffannee gadi baanee ciminaanii naannoo sana kan nuunis stabilitii fiduu kan danda'u saba ta'uu keenya argisiisne waa'ee isaan nu bukkee hin dhaabbanneef hin jiru. Amma kan isaan godhani akkuma nama sii gaddutti waa'ee human rights irratti waan tokko jedhu sabi isaanii cuucameeraa jedhu. Kana duwwaa miti egaa sabi Oromoo kana darbee deemuutu irra jira. Non victimized nama ta'e duwwaatu hin ta'in akka sabaatti saboota humna qabnu ta'uu sagantaa kan qabnu ta'uu keenya argisiisu saba cimaa ta'uu hin argisiisu ofirra darbinee naannoo sana iyyuu stabilitii kan fiduu danda'u saba ta'uu keenya argisiisu tunurra jira. Egaa kun immoo afaanumaan jenneetu hin ta'in waan adda addaati. Isaanis waan keenya keessa keenya huma beeku egaa. Kuni nurratti hundaa'a yeroo baay'ee callinnee biyyoota adda addaa duwwaa kumachuutu hin ta'in hamma nuun hin cimnetti hamma nuun mana keenya qulqulleeffannee gadi hin baanetti nu bukkeen dhaabbatu jennee dhibbaa dhibbatti nu bukkee dhaabbatu jennee yaaduun sirrii natti hin fakkaatu naan. Egaa kana jechuun wanta nurratti ga'u hin beeksifannu jechuus miti. Uma beeksifanna amma dandeenyetti dhiibbaas irratti goona. Poolitikaa isaanis jijjiiruuf hin yaalla. Garuu hundeensaa numarra jira. Otuu maree keenya hin golobiin fuulduraa dhaabbatni hojii gurguddaa akkasii hojjetu kun miseensota meeqa akka qabu caasaan isaa maal akka fakkaatuuf gargaarsa maallaqaa immoo eessaa akka argatu akka naa ibsaniif obbo Nagoo gaafadheen ture. Dhaabi keenya boordiitiin bulaa boordii nama 7tiin membership based organization kan jedhamu jira akkas miti. Namoota gurmaanii galmaanii memberii ta'anii hin qabnu nun boordii maan bulla. Kanan kan gooneefis immoo egaa sababii mataa isaatii qaba akka itti wayyaa kan jedhuudhaan al tokko namooti walitti siqanii hojjechuu barbaadan akka itti kan caalaa fiixaan ba'uu fi sagantaa isaanii kan fiixaan baasisuu danda'an yoo membersii baay'ifatan utuu hin ta'in namooti xixiqqoon sagantaa isaanii baafatanii deeggarsa saba adda addaatiin hojjetanidha. Moodelii adda addaatu jira akkamitti akkatitti organized taatu. Nasa kana filanne nun egaa boordiidhumaan bulla. Horii gara caalaa buusaa keenyaan al tokko yeroo organizationii tokko nu gargaaraniiru fakkeenyaaf yeroo konferensii adda addaa qopheessinu horii lafa nuun arganne jira 2-3. Kanaa achi egaa executive directorii qabna inni kaan boordiidhuma namooti kaffalamuuf hin jiru. Numatu kiisii keenya keessaa baasee jiraachisa jechuun dandeenya dhaaba kana yeroo barbaachisu walitti buusnee yeroo nuti horii argannees turre al tokko 2-3 kanuma egaa karaanii egaa kan jechuu barbaannu hamma danda'ametti dhaaba kana yoo danda'ame magaalota adda addaattis utuu guddifamuu dameensaa bal'ate yookiin immoo damees ta'uun barbaadan ta'e warri gara baanis doddoo jirutti keessumaa lafa Oromoon gurmaa'ee jirutti utuu dhaabbatanii gargaarsa adda addaa saba Oromootiif bu'aa guddaa kennuu danda'a inni yaadna. Karaa Minisootaa yeroo baay'ee seneetorooti keenya nu deeggaru warri koongirees keessa jiran nu deeggaru garuu tummatu iddoo 10 fa'ee amma seneetariin 10 utuu isa nuuni addanaa hojjennu akkuma nuuni seneetariin Minisootaa nu deeggaru biyya isteetii adda biraa 10 seneetarooti adda addaa waa'ee gaaffii keenya kana deeggaranii dhageettii guddaa argachuu dandeenya. Kan egaa kan nuuni itti xiyyeeffachaa jirru amma kan yaaduutti kaane Minisootaa duwwaatti hafuutu hin ta'in yaadi kun iddoo isteetii gara biraattis akka inni guddatu gochuun nurra jira kan jedhudha. Karaa gara biraa immoo addanuma Minisootaatti iyyuu dargaggootii amma yeroo kana baay'ee intirestii ta'aa jiru waa'ee OSCC kana. Kanaaf nuun warri boordii keessa dur turre keessaa baanee yookiin akka gorsituu taane dargaggoota kana itti fiduutu nurra jira kan
kan jedhu itti yaadaa jirra. Yookiin immoo attamitti koree adda addaa itti goonee isa boordiidhaan buluu koree adda addaas immoo attamitti itti edda'uu danda'a kan jedhus itti yaaduu jalqabaa jirra. Sila kan hin kaasne tokko kan guddaa goone keessaa tokko yeroo 205 egaa filmaati suni fashalee booddee warri karaa qinijjit jiranii fi dhaabotii adda addaa biyya kana keessatti koongiresiin seera tokko akka inni dabarsu godhanii darbee tureyyuu gaafa sana keessatti seera sana keessatti wanti ka'u hundumtu waa'ee warra hiree nam tokkee duwwaa yookiin warra unitary government warra deeggaran duwwaa ture waa'een Oromoo gaaffii sana keessa tokko hin galle koongiresii dabarse kana yeroo ta'u nuuni karaa keenya karaa warra Minisootaa jiranii seneetorota keenyaaf karaa koongiresii keenya dhiibbaa goonee gaaffiin Oromoo hacuuccaan saba Oromoo irra gahaa jirus akka inni itti eda'amu goonee turre kun nuufi hojii guddaa ture kan ittiin boonnu keessaa tokko kana yeroo sana kana goonee turre gaaffii dhiitamni saba Amaaraa fi saba warra gara biraa duwwaatu hin ta'in gara caalaatti iyyuu Oromoo irraa akka inni gahaa jiru akka inni argisiisu kan akka inni calaqqisu hamma danda'ame gooneerra hamma hawwine yoo hin taane ta'eyyuu seera yeroo sanaa seerri sun by the way booddee seneetarii keessatti hin darbine kanaa fi koongiresii illee yoo darbe warra seneetarii keessatti darbuu hin dandeenye. Kun immoo kan ta'eef mootummaan Itoophiyaa karaa isaanii gatii isaan loobii guddaa gochaa turaniidha. Waan baay'ee hojjetaniitu egaa kun dhugumaan hojii guddaadha. Iddoo biraatti illee namootni sagantaa kana dhaga'anii akkuma kana sochii wal fakkaataa gochuudhaan akka isaan bu'aa tokko tokko galmeessan abdii qabna. Egaa bona ga'uu dhumarratti wanti hafe yoo jiraatee fi carraa isaanis ni kenna. Tokkoffaa baay'een isin galateeffachuu barbaada. Hojii baay'ee hedduun nama boonsu gochaa jirtu ijoolleen dargaggooti amma kaan kun karaa baay'ee wanta nama boonsuudha. Al tokko ture yeroo nuuni garuma abdii kutannootti kan si geessu warri dargaggooti kunuu maal eessa gahaa jiru maal ta'anii namni harkaa fudhatu hin jiru kan jedhu nu duwwaatu hin ta'in hangafooti keenya iyyuu yaaddoon lafannitti ga'ee ture yeroo ammaa kana keessa garuu yeroo argitu waan isin gochaa jirtan reediyoon adda addaas. Baay'ee hedduu nama koorsuudha nama boonsuudha warra durii caalaa iyyuu ciminaan bishinaan hojjechaa jirtu kan namni isin galateeffachuu barbaada abdiin kutatinaa itti fufaa keessumaa warri dhiyoo biyya hambaa kanatti baatanii wanta abdii nama kutachiisu baay'eetu jira yoo abdii kutachuudhaa fi wanta nama salphaatti abdii kutachuu jiraate wanta baay'eetu jira kanaaf itti cichaa namni itti cichee fal argata wanta baay'ee irratti. Kana godhaan isiniin jechuu barbaada gaa. Obbo Nagoo Taabor gumii lammiiwwan Oromoo Ameerikaa irraatii waamicha reediyoon Afuura Biyyaa isinii godhee fudhachuudhaan yeroo keessan aarsaa gootanii gaaffiif deebii kana waan nu wajjin gootaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaan isin galateeffadha. Baay'ee galatooma. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin quunnamaa. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.